بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوان، أولا نحييكم بتحية الإسلام وهي تحية أهل الجنة في الجنة، وها هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاميرا جاجا سلانا كتبيات يتي ديمون بيخا تناتي كشوكا تكون غوغودي خنا في إخواني في الله. غورسي نفني نمني غورسي شيخا واتك كان غودينيف، نمني غورسي أميرا اتنقبامين، نمني غورسي أبلي سخي جرير أسيد دبرسسو واتك قلبي ساهم فيسين واتك اتدبلون برباچسو دبدو جنانو من دبد ملي وان اتدبلن تكالي هنكا بوجچو برباديت. خناف جچا tokkoof lama dubbadeetiin yeroon gabaabduudha waan ta'eef isinirraa gabaabsaa. Dhaamsiniin an qabu dhaamsa tokko bichaadhaan qaba. Suni maali jennaan, namootan hagareefu amirri jee namni tokko tokko hagandi isaanii faan nama hin qabne hoggaaniif ganda dhaytan maal gochuu qabdan waan juu takka bichaatti dabalee isinirraa gabaabsa. Namni kun hoggaaniif daawaa godhuu deemu waan adda addaati isa mudata. Karaa kana keessatti karaa deemu kana keessatti gochaan ta'uus jechaan ta'uus waan hedduuti isarra dhufa. Kanaaf namni daawaa godhuu deemu tokko awwala irratti as-sabru obsa qabaachuu qaba. Yooniif obsa qabaachuu baate namaa wajjiin walii galuu hin danda'u. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yaa ayyuhalladhiina aamanuu ista'iinuu bis-sabri was-salaah. Rabbiin li'anna Allah ta'aalaa qaddama sabra qabla salaat. Limaaza? Maaliif Rabbiin bakka tana keessatti maal dura dabarse? Obsa dura dabarse. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu ista'iinuu bis-sabri was-salaah. Yaa warra Rabbitti amane gargaarsifadhaa, obsaan gargaarsifadhaa, ammas salaataan gargaarsifadhaa. Amrii diinii fi duniyaa irratti obsaan gargaarsifadhaa. Li'anna Allah ta'aalaa qaddama sabra qabla salaa. Salaata dura Rabbiin obsa dabarse. Wanni Rabbiin salaata dura obsa dabarseef salaatuma kana irratti obsuu salaatuma kana geggeeffachuu hin dandeessu yooniif obsa qabaatte malee. Daawaa godhuu deemtu tana gochuu hin dandeessu yooniif obsa qabaatte malee. Li'anna al-muslima, namni muslimaa tokko khusuusan keessaa'uu namni daa'iin namni waa namatti himuu deemu tokko obsa qabaachuudha qaba. Ayyatahallii bis-sabri, obsaan faayamuudha qaba. Obsaan faayamee hoggaa namni waa isaan jee jecha isaasan jala laaluu dhabuudha qaba. Jecha isaasan itti hojjechuu hin qabu. Waan namni isaan juu laaluu hin qabu. Amaama isaa laaluudha qaba. Fuulduree isaa laaluudha qaba. Fuulduree isaa kaayyoo deemuuf san laalee itti hojjechuudha qaba. Yooniif obsa qabaachuu baatte namaa wajji walii galuu hin dandeessu. Waa hedduu si mudata, waa hedduu namni siin jaa, ati akkanaa siin jaan yoo ati waan san qabaatte ifiifuu beeki gaasii kararra hin jirre. Osumaati waa takka illee hin qabne namni waa hedduu siin jaa. Gaafa kana irratti hiifamuu obsa qabaachuudha qabda. Lammaffarratti al-muhaafazatu ala salawaat. Duruu himamee kute hunundi namni daa'iidha jee deemu kanamatti waa hin hima jee deemu salaata shanan irratti hiifachuu qaba. Akkana moo kanaa miti? Salaata shanan irratti hiifachuu qaba. Waan ifii itti hojjechu san namatti hin gayuudha qabda. Karaa kana keessa waa hedduu si mudata. Waan si mudatu kana salaata shanan irratti hiifattee salaata shanan kanaan gargaarsifachuudha qabda. Li'anna Allah ta'aalaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa obsatti salaata aanse jechuu. Salaata aanse. Kanaaf bakka tana itti jajjabaachuu qabna.
سدفان المحافظة على أذكار المساء والصباح أذكار غنما في قلقل الرتي فتشورا قمنا إرقودان كينيا نما وانسان الرتي فتشودا دبي الرتي فتشورا قمنا شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله ربي الرحمة يساقدوا مالجن أذكار الصباح والمساء أذكار غنما في قلقلا كقبرتش جوتو أشد من سور يأجوج ومأجوج جوغولا يأجوج ماجوج الرّ سنتو الرجبادا إلمنا ما خنتيسو خيست خنا بإخواني في الله وإن أصبت حقا فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وإلى لقاء محاضرة آخر في المستقبل إن شاء الله وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.